Roza Rabbiin mana kee keessa si haa bulchu, Rabbiin abbaa manaa kee illee nagayaan si haa fidu. Dhugumatti iddoo takka gammannee jirra. Rozaan abbaa manaa isii haala bareedaa fi haala jaalatamaa, haala kabajamaa mana akkuma ofii bareechu sanitti manallee bareechiste egaa jirti jechuudha. Waan hedduu namatti toluu fi waan baay'ee nama gammachiisu. Rozaa iddoo takka Rabbiin dhugumatti baay'ee si gammannee jirra. Isin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha hedduu ta'e kan nama gammachiisu kan namatti tolu haalli Rozaan keessa jirtu jiruun isin keessa jiraattu asuma viidiyoo keenya like gochuu share gochuu subscribe gochuu dagatina namoonni yaada qabaatan yaada keessan kennaa isin jechuu barbaada. Har ammoo wantoonni ani isin qabadhee dhufe akkuma beekamutti wallahi waan baay'ee tokkotti namatti toludha. Ammallee haala bareedaadhaan haala dansaa ta'e tokkodhaan ani tapha kaasee jiru kan kamillee hin beeku tapha kaasee wayittuu jira asumaan jechuudha. Asirratti maal dubbachuu barbaade dhugumatti waan baay'ee tokko kun waan namatti toludha waan bakka addas nama jedhu jedhee yaada. Garuu immoo muudannoo kiyyattaan isin dabarsa jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya. Asuma viidiyoo kana bakki kun eessa jedhama namoonni beeytanii namoonni beeynilee baradhaa isin jechuuf jedhe biyya baay'ee bareeddu biyya ammallee guddachaa jirtu biyya ammallee biyya isiitiif jaalala qabaattee biyya isii bakka akkanumatti hin jiraa miti nama jechuun mootummaa jechuun mootummaa biratti ummata jechuudha. Uummanni kamuu biyya kana keessatti mirga isaa qabee jiraata. Tokkoffaa see waraqaa hiyyamaa qabaatee taananii mirga isaa guutuu wanni tokko muta kan jiru. Biyya bareedduu biyya guddataa jirtu jechuudha. Ammallee guddinaan lafa biyyoota Arabaa keessaan hin beeku garuu wallahi biyya baay'ee tokko namatti toltu bakka deemtanitti seera qabaatte taana kabaja qabda mana haakimii taatee mana bakka mana nyaataa taatee bakka inni guddaan heeyyama qabaachuu kee qofa waraqaa heeyyama qabaachuu kee qofa wallahi baay'ee tokkotti natti tolee baay'eetti gammadee jira dhugaa dubbachuudhaa fi lafa kun lafa dachii Doohaa Qatar jedhamti. Namoonni beeknillee baradhaa isin jechuu barbaada baay'ee tokko dansaa kan namatti toltuudha kan nama hawwattuudha jechuudha. As keessatti bakka mirga guutuu qabda sabni kamuyyuu jechuudha. Kunuu taraadhaan agarsiisanii guutuu isaa garuu isin hin waraabne malee ittuma takkatti kana jechuudha bakka injiraa miti akkanumatti baay'ee tokkotti gammadee jechuudha. Bakka maaliif yeroo gadi baatu wantoota gaarii yoo argite bakka sitti tola jechuudha akka ajaa'ibaatti. Asirratti hin argitanii namuyyuu biyya biyyaan jechuudha. Akkuma yeroo tapha kaasisanitti jechuudha. Garuu viidichi baay'ee waraabne viidiyoo xiqqoo waraabi jechuudha. Kanan isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Kanatti aansuudha mudannoo kiyya yeroo ani mudannoo jireenya ilma namaa keessatti wanti si mudanni jiru waa hedduutu si mudata jechuudha. Maaliif hojjettanii wanti si mudanni jiru biyya keessa jiraattes biyyoota ambaa keessa jiraattillee wanni jireenya kee keessatti si mudanne gonkumaan jiru jechuudha. Si mudata gara kamiinuu jechuudha. Namoonni tokko amma yeroo gahaa oduu mudannoo isaanii qabanii otoo waa hedduu isaan mudateetiin jedhu mudannoo isaanii san dhohifatanii irra dabarfatan jechuudha. Akkasumatti bakka namoonni seenaa guddoo qaban jechuudha. Waan san gabbayanii miidiyaa isaaniirra dubbachuu didaan akkasumatti hafa jechuudha. Ani mudannoo kiyya yeroo dubbadhetti mudannoo hedduu yeroo ijoollummaa kiyya irraa qabee hamma ammaatti illee mudannoo qaba jechuudha. Lafa Arabaa kana keessattis mudannoo hedduutu nama mudate jechuudha. Maali yoo jettanii wanni isin mudanne hin jiru. Mudannoon kiyya maal isinitti fakkaate gaafa tokko lafuma biyya Arabaa kana keessatti namni jiraa miti akkanumatti sa'aatii halkan qixxee taa'ee halkan qixxee san keessa dubartiidha wal lolle jechuudha. Dubartii Arabaa kanaa wal lolle yeroo kana keessatti bakka namni yeroo miira keessa galu isii yeroo sanitti miirri isiin keessa galte miira abbaa manaatiif isiiti dhaltee dubartii ji'a lamaati lola addaa jechuudha. Bakka lola addaa keessa turte bakka dhugumatti yeroo sanitti jechuudha. Anallee wal lollee ergasii abbaa manaa isiitillee wal lolte jechuudha isheen maanuu jechuudha. Bakka aniin tuni yeroo kana bakka namittiin kun jechuudha meeshaa mana kana jiru in biraa miti wannoon mastaawwatiidhanii kun jechuudha. Meeshaa mana kana jiru hunduma dhibbumaan dhibbatti shikkootee fixa. Mudannoo san hin dagannu jechuudha. Dura
kilaasii isiitii walloltee abbaa manaatiitii walloltee baatee ana soddaatii isiitii teennee TV ilaalaa jirra na yaadadha. Otoo ilaalaa jiru kana keessatti dhufte daa'ima fuudhette. Daa'ima kana akkamitti isiin isaa wallolte kilaasii san seenee dhaqqee fuudhinaan jette. Akkamitti seenee fuudhaa jedhaan namammoo. Daa'ima kana hin fuudhe akkasumatti fuudhe ergasii mootuu nallee natti aartee bakka darbattee afaan waan inni tomaan dubbanne. Yaa Rabbi amma dubartiin kun nama kanaa walloltee an eessa dhaqaadha malli kiyya bakka yeroo sanitti eessa dhaqa bakka wanni nama mudatee gabba'ee barri itti qollofee jara lachettuuyyuu balbal mucattii wayii mucattiin kiristaan hiriyaati turte mucattii addaate jechuudha sabaan bakka bira biyya baawwan nuti taatuyyuu barri isitti bilbiladhe isiin na jalaa bante dhugumatti jechuudha. Balbala itti qollofee garuu qulfii achi keessaa baasee wantoo keessa godhatanitu jira balbala dura bootaa qulfii gisee waliif namni gisee wantaa jedha achi keessa kaana yoo fakkeenyaaf suuqii xixiqqoo irra deemnee waabtachuun yoo akka tasaa qulfii achi keessa kaama achi keessa gabbuusee balbala jirarrachitu jira hundumaatti cufee gabba'ee maaliif akkas godhe isinitti fakkaata bakka akkin ani dhahin akkam beekne ani eessa dhaggere mucattiin ollaa san bira mucattiin suni iddoo takka tanaa galataate sababni isallee mucattii jabduudha jechuudha. Maaliif bakka ani saba ofiitiif ni quuqamti. Kun Oromoodhaa kun maaliidhaan isin jiru isin garuu Amaaraadhaa mucaan sun jechuudha. Namni keenya waa'ee wanta kanarratti yoo dubbadhu ta'e namni keenya waa'ee bakka kanatti bakka arabni si xuuxutti uummanni Itoophiyaa kun dhugumatti sabni kamuyyuu sirratti ciccaan argee jira jechuudha. Mucaa san irratti argee jira jechuudha. Maaliif mucaan sun gaafa achi baaftee itti bilbiltee gaafattee dhufne na bira jettee dho'isite. Maatiin isii otoo mana jiru balbala suuta jettee bantee suuta kotteen jecha kilaasii isii bulle. Kilaasii isii bullee akkasumatti hirmee na qabuu didee jechuu halkan san isiin hojii taa'aa bultee ani taa'aa bulle. Maaliif wanni isin jechuu barbaade asirratti obsa godhadha. Manaa fiidee tasan bahin manaa fiidee bakka nama gaafsan otoo mucaan sun jiraachuu barbaatte dhugumatti hin ba'u. Namittiin gaaf kaanii jarjartee eessa dhayxee maal jettee ergasii gaaf kaanii bilbili kiyyaan akka cufee hin banee ergasii deebi'i jettee akkasitti ergasii eessa bultee naan jedhanii himuu didee akkanuma bakka akkana goree nama wayyiitti mana namaa bulee jedheen itti hime ergasii akkamitti nama manaan bulte eessa manni sunii jennaan baas safaruma kana jedhe safaruma kana odoo jarri bootaa wanti lafa nu jedhu jalatti adii qawiitu jira. Akkas ture jechuudha. Maaliif isin jechuu barbaade manaa fiidee hin bahin manaa yoo fiidee baate bineensa afaan buuta jechuudha. Bineensa afaan yoo buute deebuu hin dandeettu jechuudha. Manaa fiidee hin bahin bakka maaliif yoo waraqaan qabaanne fa'aa keessattuu yeroo waraqaan qabaannetti fiidee manaa hin bahin jechuudha. Kan isin jechuu barbaada hojjetu takka kabajamtoota kiyyaa hedduu takka isin jaaladha hedduu takka isin kabajaa baay'ee tokko jechuudha. Baay'imatti Rabbiif jecha isin jaaladha hunduma keessan warroonni akka maatiitti na jajjabeessan hedduu takka naa galatuma ammallee viidiyoo keenya laayik godha sheer godha sabiskiraayib godha viidiyoo haarayaan ji'a arfuu booda akka walitti dhufnu abdii guddaa qaba isinillee akka na jajjabeessan abdii guddaa isin qaba guyyaan hin ta'ettu ni deemte ramadaana booda Awurooppaatti wal agarra inshallah. Akkas isin jechuu barbaaddoota kabajamtoota kiyya du'aa godhaa yookiin Awurooppaa yookiin UK akka deemu abdii qaba inshallah. Maaltu beeka Ameerikas deemuu danda'a ramadaana booda du'aa godhaa isinin jedha. Tunimmaa abdiidha inshallah akka deemu abdii qaba. Maal deemna miti inshallah maaltu beekamu inshallah. Dumano du'aa godhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.